sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Ebla kudha tokko bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Qophiilee keenya guyyaa har'aa qabannee argamneerra. Sagantaa keenya har'aa keessatti dursa oduutu isiniif dhiyaata. Tiyaan sun qophii addaa guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa fi walaloo guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee hirmaataa keenya irraan dhaqqabeetu isiniif dhiyaata. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu an Ayyaanee Kaayyooti. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Tikni wayyaanee mooraa yuunivarsiitii Jimmaa irraa barattoota ukkaamsee hidhaatti guuruu isaa itti fufee jira. Uummanni ayyaana OPDO irratti argamuu didee ishee naasisaa jiraachuun dhagahame. Hojjettoonni mootummaa hojii wayyaanee laamshessanii fincila xumura garbummaa irratti hirmaachuun OPDO unkuraa jiraachuun saaxilame. Godina Harargee dhihaa Hirnaa fi Waaccuu akkasumas godina Arsii Aanaa Seeruu keessatti fincilli xumura garbummaa itti fufeera kan jedhaniif kan biroonis ni jiru. Babal'ooma hoduuf jaal hariiroo jorgoo. Tikni wayyaanee mooraa yuunivarsiitii Jimmaa irraa barattoota ukkaamsee hidhaatti guuruu isaa itti fufee jira. Akka odeessa amanamaa qeerroo moorichaatti barattoonni garii ukkaamsamanii badii tokko malee gara mana hidhaa dararaa wayyaanee Maa'ikalawii jedhamuun beekamutti kan geeffamaa jiran yoo ta'u, gariin ammoo achuma mana hidhaa Jimmaa keessatti akka argaman addaateera. Haa ta'u malee barattoota kana dubbisuuf barattootas ta'e firoottan isaanii isaan bira deemanis qabanii hidhaa jiraachuun barameera. Kana maleellee guyyaa guyyaatti adamsamanii barattoonni 2 ol qabamaa jiru jedha gabaasni qeerroo bakkichaa. OPDO'n guyyaa harka gooftaa ishee Mallas Zeenaawiitiin itti bixxillamte kabajachuuf uummata Oromoo yoo yaamtellee uummanni ayyaana ishee irratti argamuu didee ishee naasisaa jira. Magaalaa Mandiitti ayyaana baandota ergamtoota diinaa kana uummanni kabajuu waan dideef kaabinootni ofumaaf kabajachuuf mooraa mana barumsaa itti wal yaamanii yoo walitti qabamanillee daa'imman xixiqqaan Oromoo itti yaa'uun dhagaa itti darbatanii kaabinoota ayyaanicha ayyaaneffachaa jiran kana bittinsuu danda'aniiru. Haa ta'u malee gochaa daa'imman kanaan kan aaran kaabinootni uummata baasanii walitti qabanii daa'imman keessan maaliif nurraa dhorkuu diddan wayita jedhanitti daa'imman yookaan dhaloota qofa otoo hin taane barumatu isin jibbe jechuun waaroo salphinaa itti haguuganiiru. Oduu biraan ammas OPDO'n gaaffii hojjettoota mootummaa ilmaan Oromoo irraa ishee mudateef deebii kennuu dadhabdee unkuramaa jirti. Hojjettoonni mootummaa ayyaana OPDO kana wajjin akka kabajan wayita gaafatamanitti lubbuun isin ajjeessisaa jirtanii fi dhiigni isin gannaqaa jirtan kun dhiiga keenyadha. Sammuu ittiin isin wajjin gatteenyee bu'urfamuu keessan ayyaaneffannuu hin qabnu jechuun gaaffilee hedduu gaafataniif deebii dhabaniiru. Hoogganootni gaaffii hojjettoota mootummaa kana deebisuuf dadhaban ammoo Jiila Muktaar Kadiriin gamaggamamaa akka jiran barameera. Hooggantoonni biiroolee tokko tokko akkamitti hojjettoota keessan kanaaf deebii kennuu dadhabdu icciitii hedduu kan mootummaa baastanii uummataaf laachaa jirtu kun akkamitti ta'ee fi kan kana fakkaatu irratti gamaggamni cinqii buusee jiraachuu fi hunkuramni guddaan OPDO keessatti uumamaa akka jiru hubatameera. Haa ta'u malee hojjettoonni biiroolee Oromiyaa hedduun hojii wayyaanee laaffisuun laamshessanii akka jiranis maddi odeessa qeerroo ifa godheera. Wayyaaneenis tarkaanfii hojjettoota mootummaa kanaan abdii kutannaan akka itti dhagahamee jiru keessa beektonni eeraniiru. Kun kanaan osoo jiru fincilli xumura gabrummaa godina Harargee dhihaa magaalaa Hirnaatti akkaan jabaateera. Magaalaan Waaccuudhaas wayyaanee raasaa jiraachuu qeerroon sagalee qeerroof gabaaseera. Keessaafuu magaalaa Hirnaa keessatti namoonni hedduun hospitaala seenuun ibsameera. Bifuma wal fakkaatuun godina Arsii Aanaa Seeruu keessatti qeerrolee fi uummata hiriira bahan irratti wayyaaneen gaazaa nama himimaanessu itti dhukaasuun namootni 20 ol miidhamanii hospitaala seenanii jiraachuun ifa ta'eera. Dhumarratti artisti Dabalaa Damee akka malee dhukkubsatee haala yaaddessaa keessatti akka argamu hubatame. Artisti Dabalaa Damee wayita gaara turetti nama waboo keessatti sadarkaa hooggansaa irratti hojjechaa ture akkasumas baandiilee muuziqaa Oromiyaa keessatti beekamoo turan keessaa baandii gadaa manaajerummaan gaggeessaa nama turee fi waltajjiilee garaagaraa gaggeessuun uummata isaa bohaarsuun akka beekamu qorannaan seenaa isaa irratti gaggeessine ni mul'isa. Hunda daran ammoo artisti Dabalaa Damee waggaa 20
20 dura yeroo jalqabaatiif maqaalee gandoota magaalaa Finfinnee afaan Oromootiin weellisuun maqaa abbaa biyyummaa Oromoon Finfinnee irratti qabdu mudhii hidhatee falmaa ture. Qabsaa amala qeerransaa qabu amanamaa antee sabaa fi qabsoo sabaa akka ta'e ni beekama. Sagaleen qeerroo quuqama itti dhagahame ibsaa sabni Oromoo akka dirmatee cinaa dhaabbatu yaamicha jaallummaa dhiheessa. Dhimma kana ilaalchisee artistii kana yaalchisuuf koreen kan hundaa'ee jiru yoo ta'u torbaan sanbata dhufuu jechuun akka lakkoofsa Oromootti gaafa eebila 24 bara 2016tti yookaan akka lakkoofsa Habashaatti gaafa eebila 16 bara 2008tti galma giddugala aadaa Oromootti bakka artistoonni Oromoo biyya keessa jiran marti irratti argamanitti qophiin tumsaa artisti Dabalaa Dameef akka gaggeeffamu odeessi koree sanarraa arganne mirkaneessa. Lammiileen Oromoo namoonni artisti Dabalaa Dameetiif tumsuu barbaadan bilbilli isaa 0920 12 37 67 ta'uu isin beeksisna. Oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanneeni. Qophiileen keenyaafan isinitti haa tolu. Nui ilmaan goototaati. Ayyaana gootota bilisummaa Oromoo kan bara 2016 ilaalchisee ibsa qeerroo bilisummaa. Eebilli 15 seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti guyyaa yaadannoo olaanaa qabudha. Guyyaan kun guyyaa nuti gootota Oromoo bilisummaa saba keenyaaf osoo falmanii wareegaman itti yaadannu qofaa osoo hin taane guyyaa nuti kaayyoo isaan irratti wareegaman sana fiixaan baasuuf irbuu keenya itti haaromsinudha. Uummatni Oromoo bal'aan keessattuu qabsaa'otnii fi deeggartoonni bilisummaa Oromoo eebila 15 miira lamaan yaadanna. Gama tokkoon wareegamuu qaroowwanii fi gootawwan keenya kanatti gaddi guddaan yeroo nutti dhaga'amu, gama kaaniin ammoo dhiigni isaanii gootawwan hedduu magarsee dhaloota haarawaa murannoo guutuun mirga saba isaaniif qabsaa'an waan horeef guyyicha yeroo yaadannu jabina gootummaa fi abdii guddaatu nutti dhaga'ama. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo dhiiga gootawwan wareegamanii kana keessaa biqille. Mul'atni keenya inni guddaanis faajjii gootawwan keenya ol kaafne kaayyoo bilisummaa isaan irratti of kitiman sana fiixaan baasuuf dadhabbii, sodaa fi mamii tokko malee qabsaa'uudha. Gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman guca qeerroo bilisummaa. Qeerroon kaayyoo isaan wiixanan qofaan osoo hin taane xiiqii, naamusaa fi muratnoo isaan bu'uuressaniin masakama. Gootawwan keenya tokkummaadhaan wareegaman. Tokkummaan saba imaanaa gootonni keenya wareegama lubbuu isaaniitiin nu dhaalchisan waan ta'eef bu'uura sochii qeerrooti. Sabni keenya Oromoon guddaadha. Biyyi keenya Oromiyaanis bal'oodha. Guddinni saba keenyaa fi bal'inni biyya isaa jabeenyaa fi qabeenya keenya waloo waan ta'aniif qeerroon bilisummaa sadarkaa olaanaatti isaan kunuunsifata. Bu'uurri sochii qeerroo bilisummaa Oromoon saba tokkicha, Oromiyaanis biyya tokkitti ta'uu irratti ijaarame. Bu'uurri kun qeerroon bilisummaa jidduu galummaan of ijaaree sochii isaas shaffisaan golee Oromiyaa hunda keessatti akka finiinsuuf milkeesseera. Hireen saba keenyaa tokkummaa isaa irratti waan rarra'uuf qeerroon bilisummaa humnoota alaas ta'e keessaa faallaa tokkummaa saba keenyaa imaammataan mara akka farra qabsoo saba keenyaatti ilaala. Qeerroon bilisummaa akka qaama qabsoo bilisummaa Oromootti of jaarmessee diina saba keenya hiraarsaa fi biyya keenya saamaa jiru kallattiin falmuutti erga bobba'ee kunoo waggaa jaaffaa isaa eegaleera. Eebila 15 bara 2011 qeerroon bilisummaa yeroo jalqabaaf akka qaama qabsoo bilisummaatti of masakuun mirga saba isaaf karaa nagaa sochii eegale. Qeerroon bilisummaa dirqama seenaa kana yommuu ofitti fudhatee wareegamtootaa fi injifannoolee fuula isaa dura jiran tilmaama keessa galchuun ture. Akkuma saganteeffatetti muratnoo cimaa fi wareegama qaqqaalii gumaacheen qeerroon bilisummaa waggoota 5 darban keessatti qabsoo saba isaa sadarkaa olaanaatti tarkaanfachiisuu keessatti qooda olaanaa gumaachuu danda'eera. Eebila 15 bara 2011 guyyaa kabaja gootota keenya irratti alaabaa bilisummaa gootonni keenya irratti wareegaman qabatee yommuu qeerroon waadaa isaa jalqaba yommuu saba isaatiif seenu diinni saba keenya cunqursaa jiru TPLF akka waan laayyootti ilaalee ture. Haa ta'u malee har'a kunoo muratnoo olaanaa qeerroon waggoota muraasa darban keessatti agarsiisen gartuun TPLF kasaaraa siyaasaa keessaa bahuu hin dandeenyetti saaxilamuu dirqamteetti. Gootummaan waraanaa fi haxxummaan siyaasaa
gartuun kun ittiin of dhaadaa as geesse murannoo qeerroon bilisummaa agarsiiseen olola hundee hin qabne ta'uu isaa saaxilameera. Keessattuu wareegama baatiiwwan muraasa darban keessatti gumaacheen qeerroon saba isaatti kabaja guddaa horeera. Gaaddisa sodaas biyyattii guutummaa irraa saaqee jira. Sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo TPLF fi meeshaan ishee EPRDF akka isaan of dhaadan sanatti jaarama jaboo osoo hin taane walitti qabama tarsiimoo wal danqaa irraa tolfame kan keessi isaa shaamee fi bosose ta'uu saaxil baase. Sochiin qeerroon karaa nagaan biyya isaa keessatti oofaa jiru gartuu kanatti guyyaa dukkaneesseera. Saba Oromoo fi uummatoota cunqurfamoo biyyattii keessa jiraatan guutummaaf ammoo biiftuu abdii calaqqisiiseera. Guutummaadhumatti sochiin qeerroon bilisummaa gaggeessaa jiru qabsoo uummatni cunqurfamoon biyyattii sirna bulchiinsa ofirroo TPLF irratti gadaa sadii oliif gaggeessaa turan gara boqonnaa haarawaatti tarkaanfachiiseera. Qeerroon bilisummaa TPLF biyyattii bulchuuf mirgas ta'e dandeettii akka hin qabne addunyaatti saaxileera. TPLF kufaatii hamaa gama siyaasaan ishee mudate kana afaan qawween hirphachuu yaalaa jiraachuun ishees dhokataa miti. Uummata Oromoo mirga isaa karaa nagaa fi karaa haqaa gaafataa jiru jumlaadhaan ajjeesuu, hidhuu fi bakka buutee dhabamsiisuu dalagaa ishee guyyuu godhataa jirti. Gootawwan miseensota qeerroo bilisummaa hedduu aduu guyyaa saba isaanii fi biyya isaanii keessatti humna waraana dhuunfaa ishee ta'e kan agaazii jedhamuun ajjeesisiisti, ajjeesisaas jirti. Haala suukkanneessoo ta'een haadholii fi daa'imman keenya hedduu irratti tarkaanfii garaa jabinaan guutame fudhatteetti, fudhataas jirti. Beektotaa fi hayyoota Oromoo hedduu dalagaa irraa ariiteetti, ari'aas jirti. Qabeenyaa fi jireenya saba keenyaa bal'inaan barbadeesteetti, barbadeessaas jirti. Sirna siyaasaa dimokiraatawaa irraa abdii waan kutatteef miidhaalee kanneen uummata keenya irratti raawwachuuf amaleeffattee jirti. Haa ta'u malee ammaan booda uummata keenya fedhii isaatiin ala afaan qawween dirqanii bulchuun tasa kan hin danda'amne ta'uu isaa moototii TPLFiif gadi jabeessinee ibsuu feena. Hidhaan, ajjeechaan, bakka buutee dhabamsiisuun, saaminsii fi cunqursaan qabsoo bal'isuun caalaatti qabsoo finiinsa malee uummata Oromoos ta'e qeerroo tasa of duuba deebisuu hin danda'u. Qeerroon humna bilisummaa Oromoo biyya isaa Oromiyaa keessaa madde. Hoogganni isaas ta'e miseensonni isaas biyya isaanii Oromiyaa keessa jiraatu. Qeerroon dhaloota qubee kanneen ofirrattii fi wal irratti amantii cimaa qaban irraa ijaarame. Qeerroo dhabamsiisuuf tattaafachuun dhaloota Oromoo tokko guutummaatti dhabamsiisuuf carraaquu waliin walqixa. Kun ammoo tasuma hin danda'amu. Dhalootni kun miidhaa TPLF gaggeessituuf jilbeeffatee mirga saba isaa dabarsee laata jedhanii imaammachuun abjuudha. Qeerroon bu'uureffamuu isaa irraa eegalee qabsoo karaa nagaan of masakaa as gahe. Gara fuula duraattis jijjiirama bu'uuraa fiduuf sirna siyaasa nagayaa hordofuun fardii ta'uu isaatti amanna. TPLFs tooftaa badanii balleessuu amma hordofaa jiru kana irraa osoo yeroon hin dabarre akka deebi'u akeekkachiifna. Sochii qeerroon bilisummaa gaggeessaa jiru uummata keenya guyyuu gara mirga isaa gonfachuutti dhiyeessaa jira. Haa ta'u malee gartuu saamicha irratti bobbaatee jirtu TPLF aangoo irraa buusuuf uummatni cunqurfamoon hundi kan ammaa caalaa qabsoo isaanii walitti qindeeffatanii muratnoon qabsaa'uun barbaachisaa ta'uu isaa hubachiisuu feena. Keessattuu uummatni Oromoo fi dhaabonni siyaasaa walabaa fi kaayyoo uummataaf abboomamoo ta'an marti sadarkaa murteessaa amma qabsoon saba keenya irra geesse kana hubatanii gahee isaan irraa eegamu shaffisaan gumaachuun fardii ta'uu isaa carraa kanaan yaadachiisuu feena. Gahee ofii kennuu dadhabuun maqaa qofaa rarraafatanii deemuun seenaan nama wal gaafachiisa. Waan hunda caalaa ammoo uummatni keenya biyya keessattis ta'e biyya alaatti tokkummaa isaa cimsatee qabsoo isaa boqonnaa itti aanuuf dabarsuuf yoomiyyuu caalaa amma of qopheessuu qaba. Uummatichi walii isaa jidduutti nagaa fi tasgabbii qabaachuun galii keenyaaf murteessaa waan ta'eef shira diinni tokkummaa isaa diigu karaa adda addaan imaammatu mara dammaqinsaan ofirraa tiksuun barbaachisaadha. Maayii irratti qeerroon bilisummaa sochii isaa muratnoo cimaa fi naamusa olaanaan qindeeffatee itti fufuuf murteeffachuu isaa firas diinas
hubachiisuu feena. Gabrummaatti xumura gochuuf qeerroon marxifatee ka'uu isaa mirkaneessa. Hanga sabni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa guutummaatti dhuunfatutti sochiin qeerroon golee Oromiyaa hunda keessatti godhu dachaadhaan kan itti fufu ta'uu isaa guyyaa seenaa qabeessa kana irratti irra deebinee irbuu keenya haaromsina. Goototni bilisummaa Oromoo bara baraan haa yaadataman. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Qeerroo bilisummaa eebila bara 2016.
qabsaa'ota iflee bilisummaa deemuutti guutaa dhaaba koo walaabaa kan qabne diddibaa karaa kan kee qofaa kan qabne daddabaa achi kee jalatti hiriiraan hundi walabummaa keenyaa si qofaan nu habni walabummaa keenyaa si qofaan nu habni isaa karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa. Son malagamte malagan dardarte gochan malumake ifamir kamfate dame sakabso ilman Oromota karake kofatu nanu dehana karake kofatu karaa walabummaa dhugaa mul'isaa bilisummaa haqaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa jecha Oromootaa si qofaa walabummaa biyyattiin madagaa. Irbuu shinnigaa imala dheertuu niyyaan halaalaa egeree iftuu fagootti ilaalaa mul'ata guddaa osoo deemanii hireen ammaattee kiyyoo seenanii maal goona garuu hireen ayyaanaa maal goona garuu gololleen seenaa if duuban maru seenaaf dubbanna dhaloonnaa baru harraa baratee ittiin wal qaru jilli goototaa qarayyoon sabaa
dhimmi deemaniif kan akkaan jabaa shinni garratti rakkoon mudattee shiftaa harka seenuun bobbaan gufatte gareen shiftootaa warri kafeetee eenyummaa jilaa laayyoo maseetee amantiin qooddee kan feete jeesuuf walganan jettee seenicha meessuuf kamtu islaama kam kiristaanni diddarra saasa keessa nirbaanni lamatti riiraa adda wal baasaa jetteetti baacee qubatti raasaa nuti amantiidhaan gargar hin baanu nuti Oromoodha duunuu jiraannu jedhanii didan jillar kallaanne sodaa du'aatiif kadhaawwawwaanne murtii gootummaa maayyii fudhatan hadhaa du'aatis waliin unatan muratoo sabaa asafee hin qabne guyyaa shinniigaa akkasiin dhabne timjii amantii wal gidduu dhiqee dhiigni oromummaa walitti niqee walitti titee waliin dikaawee seenaa biqilchee gurmuu tokkummaa keenyaa itiche utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa dubbii eenyummaa dhaala dhalootaa arjooma lubbuu galfata gootaa abjuu tarsiimoo waadaan dulloomne haalaaf yeroo irratti kan hin hundoofne irbuun shinniigaa jinfuu qarrisaa gurmuu sabummaa tiksuu galmisaa falmaa biyyabbaa cimsuu galmisaa aduun qaqamee gogee addaata amma gaalaa lallafee fakkaata sun lafee miti lafee namummaa sun lafee miti lafee namummaa dhaala dhalootaa siidaa tokkummaa qabeenya qaalii hundarra caala gatiin baasomtuu madaala sun lafee miti qabeenya keenya gaaf tokko noo lufuune ol keenya dhaala dhalootaa ta'ee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata dhaala dhalootaa tahee tikfama asxaa gootummaa tahee ibsama dhaloota boodaan laalee onnata kaayyoo masakaa irraa tolfata laalaa yaadannoo mudannoo baddu murtii gootummaa murannoo jabdu du'a faarfamtuu ta seenaa qabdu irbuun shinniigaa baraanuun cabdu gufuu gaafasii dhallaa duubasaa iccitii dubbii callaaf huubasaa amman siccaanu haa taa'u boru guyyaa mijatteef dhaloonnaa qoru utubaa lafee dhibaayyuu dhiigaa siidaa tokkummaa irbuu shinniigaa ni kunuunfanna dhaala dhalootaa galfata nyaannu galfata gootaa guyyaan gootota Oromoo eebila guyyaa 15 kunoo dhufe uummatni Oromoo marti baga itti isin gee jenna
ayyaanni kun Oromoo mara biratti ayyaana dachaadha. Guyyaa goototni Oromoo tokkummaan injifannoo bara baraa jiraatu galmeessan wareegamniif guyyaa qeerroon itti galfata dhaalee waggaa ja'affaan isaa kunooti ebela 15dha. Guyyaa kana Oromoon biyya keessaa fi ardiilee hundarratti argaman caasaan biyya keessaa fi alaa miseensonni marti kabajaa guddaan yaadatee oola. Wareegamtoota keenya yaadachaa maatii wareegamtootaa dubbisaa madoo keenya wallaannachaa adeemsa qabsoo keenya gamaggamaa kara fuula duraaf tarsiimoo bocachaa injifannoo argametti gammadaa kanafeef dammaqaa guyyaa itti qabsoof gootota qabsaa'oo leellisaa oolluudha. Qeerroon bilisummaa sababaan guyyaa goototaa eebila guyyaa 15 bu'urfamee fincila diddaa gabrummaa ifatti uummata addunyaaf labsatee eegalee fi imaanaa jaallawwan kanaa galmaan ga'uufidha. Qeerroon Oromoo galfata inyaanne injifannoo cululqaa addunyaa ajaa'ibsiise saba Oromoo boonsee galmeessaa jirti. Har'aan tana qabsoon Oromoo sadarkaa eenyullee of duuba deebisuu hin dandeenyerra gahuu daranittis qabsicha galiisaatiin ga'uuf gara xumuraa irratti argamna. Sabni Oromoo marti dammaqee ilmaan isaa qeerroo jala hiriiree diina hundeen buqqisuuf roorroo jaarraa tokko ol qolee isaarra ture jiraa isaa awwaalee ofirraa qolachaa gara biyya isaa walaboomsuu fi mataa isaa bilisoomsuutti tarkaanfataa jira. Yeroo ammaa barattoota, artistoota, beektoota, hojjettoota, shamarran Oromoo fi qonnaan bulaa akkasumas caasaa mootummaa keessatti maadhee ijaaruun gaaffii mirgaa Oromiyaa guutuu keessatti kaasuun isaa seenaa keessatti injifannoo uummata Oromoo waliigalaati. Kanaafuu Oromoon marti biyya keessaaf alatti argamtan marti fincila xumura gabrummaa qeerroon bilisummaa geggeessaa jirtu cina dhaabbachuun gabrummaa xumura goonee walabummaa Oromiyaaf bilisummaa Oromoof tumsa nurraa barbaachisu mara gama hundaanuu akka taasifnu qeerroo waamichisaa gadi jabeessee isiniif dabarsa. Qeerroo bilisummaa eebla bara 2016. Sonero be refu sonero bacha. Sonero be refu sonero bacha. Sonero be wakayo hingodanu. Sonero be hurida godansi sa godansi sa. Sonero be biyenja gamanyate. Sonero be biyenga bada badane nyate. Sonero be jirunga na dagote. Sonero be biyendas bauja madanyate. Sonero be biyenga disarbasanyate. Sonero be biyena la mayo garba fanyate. Sonero be biyena gasawa giba anyate. Sonero be biyenda rara kafani nyate. Sonero be biyen il malana mbonyate. Sonero be numa punzo dachisare buzonero. Sonero be rebuzonero. Sonako ya sonako, oh sonako ya sonako. Alan sonesa ola iriyade sayona, hadironta te sayona. Sonako ya sonako, dukana de mamade, warabu kopen kabu, chapsetu de mamale lenjiga chanangab. Sonako ya sonako, useta ni samade, bekan chali samale, dina wajin garam faya, nangabu jeti. Ekadu galan. Sonako ya sonako, kawe rasa sangkable, hama ule kopoti, samni gamta hinkable, hama nama tokoti. Yagan gurba. Sonako ya sonako, kormi koti sadide, gara kesa bokisa, sabato kumang kamne, karadem tu dorsi saja. Sonako ya sonako, alaga ilkanadi, alangani sasadi, ya adure, eranda gama yabden koporeni, baji, ya asume, kale sumote, ilma irang kocholini, laki, ilmi irada gala, tures bules ni gala, rebuzonero baton, sonero be, rebuzonero baton.
hidhatee ya hidhannoo zinnaara gasaa wagii ya hidhannoo zinnaara dinaatumsaa ya hidhannoo zinnaara nadhii guutamaa ya hidhannoo zinnaara barbaarotumsaa ya hidhannoo zinnaara addasaa birruu ya hidhannoo zinnaara badhaadha dilgaasa hidhannoo zinnaara Gada be arragaratu na ara nanne si warana harkatu Agura ule banni sunko abeda mesafi konsete otona na mujalli sunko barane gadafi Bibinfine la buma Kenya biyuma tufa ilma munati Change kitabe yango danu kanjara kamanu Gari hintoto la buma Kenya lava ada gandura ratese Omo hirar soje jina chugana jara gobana gana dagese Lafada la tete wardi yada humne barates da kambulada Walla labdani wa misomada lafte misoma managida Nangale Sonago tako lontudi rako akasonela lulubina dotela Sonago tako lontudi rako tumilak akasonela lulubina dotela Sonago niko lontudi rako itichela lulubina dotela Sonago tako lontudi rako itichela lulubina dotela itichela lulubina dotela abba filmandula Ni ambonkatu Kawala gandultu Ribiyankatu Ni alansentu Sonago tako lontudi rako Kakasonela lulubina dopteala Sonago Sonago tako lontudi rako Tichichela lulubina dopteala Sonago tako lontudi rako Tichichela lulubina dopteala Tokotane kanu Marianne yanu Kidurin tatu Ni arsin katu Rijiman dula Rijilun katu Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kana fakkaata ture waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha qophii ol fakkaatuun yeroo itti aanu aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati